Akkam jirtu waan Bangalii ku waggaadhaan nurraa hafaan jiru masi itti bare Bangaliin waan isiin ala nu goote ijoollee babbareedduu hedduullee nurraa fudhatte sila itti bareeduu dinne moo itti urgaa'uu dinne ta'ee waan kanaaf rabbi beeka ituma qalbii qallannuyyuu viidiyoo ajandaa jedhu kun muciyyoo bareedduu kun otuu isiin laayivii waraabdu wanni kun akka diqqataa harkaa bahe muciyyoo kan harkaa mana keessatti dhoskeetu wajjin jiraataarni garuu sababni siin sadarkaa kana geessellee isiniif anima maaliif akka ta'e namoota nu bannee gorsallee qabaa viidiyoo kanallee sheer walii godhaa YouTube chaanalii kiyyallee subscribe godhaati waliif qoodaa. Muciyyoon bareedduun kuni Bangalii miti Oromooyyuu maraxxetti hirmuu qabdi silaa keessaa nama bareedutti hirmuu qabdi bareeddi muciyyoon garuu gaa warra babbareedu booda kana immoo bakkuma karaa kanatti argamaara. Xaba'aan muciyyoon kuni sababa kanaaf sababa rakkoo godhatteetti waggaa lama rakkoo jabaa keessa turte walaakin isiin Bangalii kana mul'isuu hin feene. Asitti yaada kiyya naa isiin Bangalii kana mul'isuu hin feene haquma rabbiiti guyyaa guute tarii isii fokkisiisuuf ta'ee gurbaa isii dhiise qalbii cabsuuf ta'e Allahu alam rabbi hojjete hojii kana otuu isiin laayivii jirtu Bangaaltichi tokko dhufe akkuma footoo isaa agarta kan akka jedhee irraa mul'ate booda sana isiin akkuma goote wallaalte ijoollee achuma iskiriin shuut godhanii ajandaa miidiyaa ta'e xiqqaan guddaan beekaa wallaalaan irrumaa sirba maariyaadha. Maa waa kana haasaa jechuun danda'amu gaa waan TikTokii ittiin guyyaa kana ittiin taphataa ooluu barbaada waan ta'eef namni keenya. Muciyyoon kun akka sanbooda baatee bagan godhe kan jettu viidiyoo wayiin isin agarsiisa dhaggeeffadhaa dursa. Kan kolfaallee jira kan Mubaarak illee isin agarsiisa. La ergana ajandaa taate wanti akkanaa kuni. I love you Bangalii. I love you Bangalii. I love you. Kois zen maal jenna inni sin jaallanna maal goona haa nutis Bangalii I love you maal goona giddaajiidha malee kanaafuu ajandaa miidiyaa ta'ee samoona kana warri akkana kun raasaaran warra akka Mubaarak musammaallee ajandaa jaallatan malee gaa bakka namni hin haasa hin jiru mee viidiyoo tokko dhaggeeffannee kan irratti yaada isinii kenname yaada Mubaarak musammaa qaamna kabajaa Shamarran gosti qabnee malee akka hojii keenyaati silaa biyya keenyatti galtu Bangalii, Suudaanii, Naayijeeriyaa, Dubaay, Minaaman lammii biraatti hojjetas. Maal heerumtu akkam qabu jaallamaanni. Maal keenya indii fuudhaan jiru? Akka dubartii silaa mana keessa teessee nyaattu mana keessa taa'ee dugda sii nyaatee birrii sii jalatti beddu qixxee baakii kaataa immoo nyaata. Kanadhaan rakkoon. Video kana nan gabaabse kan Mubaarak musammaa copyright irratti erga jedhetu soraadhe chaanaliin kiyya mucaan kun sababni isiin dubbin akka isfasinii galu garuu isiin laayivii irratti Bangalii kana mul'isuu hin feene akka jirtu wajjin jirti tusin laayivii seentu kiyyaan dhabe akkasiin mul'ate qollee isaa rabba jallisu inni dhokatee wajjin jiraatu maaltu fatti baase kaballaa ho'ateen baasanii arganii. Isheen booda immoo erga mul'ate jechuu kan isiin baatee dubbatte waggaa lama kan isiin hojjatte gurbaa jaallatte erga isaa turte gurbaanni sarraafaa irratti walitti qabee birrii ittiin faa jedhaa ture dhiise kan biraa fuudha. Isiin aadii kana Bangaaliitti baachuutte Bangalii hojjetus hin faayattee jirtu rabbiin guyyaa gunnaan dhufee akka jedhe mul'ate qoleensa achumatti hafu jazbaa mataa qoraattii godhe akkasitti muciyyoon kun baatee nan jaalladhee akkasin ta'ee Oromoon akkana godhee itti jaallachuun mirgasii eerumuun mirgasii baga jaallatte baga eerumiyyuu sargii keetu hin dandeenyatu dhufa haa eerumtu maali Oromoon fuudhaan jiru Hindii fuudhaan jiru Faranjii fuudhaan jiru haa eerumtu ka Bangaaliitti ofeete garuu ba'ajinni Bangalii immoo isiin turtee kaatee gattee galtu malee hafuu maaltu nu dhibenu abbaa barbaadetti heeruma Arabaa argannaanis itti heeruma Bangalii argannaanis Hindii argannaanis Neepaalii argannaanis abbuma fedhetti heeruma
garuu isin gatteen deemini malee Oromoon isin nyaatatti waan ta'e naan hafuura yooni Oromoo sodaatanii hafuura bakka tettee Oromachuu dhaka yoo ta'e rumta namoo birritti geena amma biyya siisin naqinaa garuu achumatti ol fudhaa ta'a malee birritti geena amma hamata jiraadha malee garuu akkasii jiru kanaafuu intaloon kun sababni isiin sadarkaa kana geesse sababa birrii isii dhabdee irratti warri qalbii qalbiidhaan immoo sagalee akka gaazexeessaa mee dhaggeeffadha viidiyoo kanas. Oduu simbirtuu kabajamtoota hordoftoota keenya guyyaa kaleessaa Dubaayii keessatti qarreen laayivii waraabaa turte eega baangaaliin tokko mataa isheerraan mul'atee asan jiraa jedhee dhiirota biratti yaaddoo uumeeraa jedhu kanneen Dubaayii keessaa warraa qabanus ta'e jaalallee qaban guyyaa kaleessaa irraa kaasanii kanneen haadha warraa isaanii kaa jiran kanneen jaalallee isaaniitti lookaa jiran dachaadhaan dabalaa jiru jedhu durboota biyyoota arabaa jechuun beekumsa jara mudataa jiru ofirraa qolachuuf durboota muraasaa jettanii maqaa keenyan balleessinaa jechuun durboonni Dubaayii keessaa kumaatamaan lakkaaman hiriira nagaa karaa tiiktook ba'aa jiru. Haaluma kanaan dubartoonni kumaatamaan lakkaaman lammummaa biyyoota biraa kanneen ta'an kanneen akka Baangilaadesh, Suudaanaawwi kanneen akka Indiyaa waliin bultii namoonni hedduun irratti qaldaara galii lemciyyoodhaaf gaddaara garii irratti gammadaara garii ittiin yuutuubee gitaara wanni bitameen hin jiru walaakin immoo jalqabni dubbiin mucaa aarse osoo of ajjeesuu madhiiftan hin baangaalee jaallatte sirrii goote jedhan baangaaliin nama bani aadamii baga jaallatte sun rakkoo qabu garuu rabbi of ajjeesuu raabbise kan rakkoo uume eenyunni tokkoffaa dogoggora isiitii hojjettee birrii itti erguun dogoggora guddaadha yeroo teknooloojii guddatee jiru kanatti yeroo ummanni hundi waan biyyi biraa hojjete wal argaaru kanatti birrii hojjette itti guuraa ooluu birrii waggaa lama dogoggora goote. Akkuma jaalalli jiru jibbaan jira. Kanaafuu of eeggatanii yoo jaallatanis of eeggachuun gaariidha. Sababa kan of eeggachuu dhabuusii utuu amantee mucaa biyya koo jettee birrii itti ergitu har'a inni dhiise kan biraa fuunaan isiin baangaalee wajjin aarii siituutti bahattu dhiiftee laayivii taphattu gurbaan kun iyyuu qolee jallisee dhufee irraa mul'ate qolee isaa achumatti haa fudhatee wajjin hin jiraatu inni miidiyaarra bahee jaalallee kooti na bira jirti jechuun mul'isuuf baangaalitti nu gisee saree amma nama aarsiti. Mee dhokatee wajjin hin jiraatu isin dhokatee wajjin jiraatu maaltu ifatti baay'isiise hattuu jedhiin hattuun dhokattee jiraatte mala akkanatti ifatti baate daffaarii ija jabaatte ijoollee keenya bartee fuutee mi'eeffattee bartee wajjin waggaa meeqa jiraattee maalummaa jalaa bartee nu sodaachuu hindi amma dhiirri tokko kan hundi baangaalii fuudhuun dhibee alaa baangaalii qalbii gubu fuudhee laayivii wajjin seenee mul'ise jechuudha. Sababa kan akkanatti nurratti googanii akka kanatti godhan kanaafuu ijoollee shamarraa iddoo kamitti of eeggadha jaalalli jira wal jibbuun jira du'uun jira akkuma sana of eeggachuudha gizee waa jaallattan birrii keessan namatti hin erginaa baangaalii gizee jaallattan birrii keessan itti hin erginaa jaalladhaa garuu abbaa feetan jaalladhaa. Abbaa feetan jaalladhaa itti heerumaa garuu birrii keessan eeggadha maaliif gaafa jarri isin ari'anii isin baasanii isin gatanii kan biraa fuudhanii birrii keessan itti deebitanii kanaafuu baangaaliin har'a gurbaani Oromoo har'a birrii isii nyaate jennaan sababni isiin baangaalee wajjin mul'atte sababa kana warri qaldiitti qalladdanus warri dhugaa isin muciyyoodhaaf dubbattanus kana fakkaata maal goona gaa rabbi sabrii nuuf haa kennu siniif illee sabrii haa kennu YouTube channel kiyya subscribe godha wassalamu alaykum